Mohamed Salah garee Liverpool Brighton waliin taphatu keessatti hammatame. Leenjisaa Liverpool Arne Slot Mohamed Salah waliin marii erga taasisanii booda rakkoo jiru furamuu baatus garee Liverpool irra Brighton waliin taphatu keessatti hammatamu leenjisichi himaniiru. Tapha Liverpool Leeds United waliin qixa baheen booda Mohamed Salah jijjiiramee seenee osoo hin taphatiin yoo hafu akka konkolaataa keessaa jalatti na darbatanittiin yaada. Akkan kilaba kana gadhiisuu namni barbaadu jira jechuudhaan mufachuusaa Mohamed Salah torbee darbee dubbatee ture. Liverpool taphoota Premier League England lama darban qixa erga baheen booda gara injifannootti deebi'uudhaa fi har'a sa'aatii 12 Anfielditti Brighton simata. Lammiin Egypt Mohamed Salah taphoota Premier League England 3 darban keessaa lamaan osoo jijjiirameen seeniin hafe. Tapha kanarratti deeggartoota Liverpoolitti nagaa dhaammachuu fi harmee isaa saffeeruu Mohamed Salah torbee darbee dubbatee ture. Premier League England har'a Arsenal dursummaa saaksifachuuf Wolves simatuun gara injifannootti deebi'uudhaaf morkata. Bor Manchester Cityn gala Selhurst Park maluudhaan Palace waliin morkiin taasisuun eegama. Abubakar Abdallah. Garnacho cross this time and Gasso! Oh, a collector's item. Premier League England Stamford Bridge Chelsea Everton tabasimatuun taphoonni torbee kanaa eegaluudhaan har'uma galgalaan Anfielditti dhiibbaa keessa kan jiru Liverpool Brighton waliin morkiin taasisus tapha xiyyeeffannoo argateedha. Dursaa liigichaa Arsenal Wolves keessummeessa. The Blues Chelsea erga Champions League Barcelona mo'atee as dorgommii hundaan taphoota afur injifachuu hin dandeenye. Taphoota liigichaa sadan darban mo'achuu dadhabuun qabxii 8 Arsenalin caalamee 8ffaa kan jiru dabalatee torbaan kana keessa Champions League'dhaan Atalantan mo'amuun gareen Enzo Maresca kallattiidhaan marsaa 16 darbuudhaaf dhiibbaa keessa seeneera. Ligiin taphaarra direessaatti Everton simatuun injifannootti deebi'uudhaaf morkii cimaa taasisu jedhamee eegama. Kilabichi taphoota 30 Everton waliin direessaatti taphatee mo'amuu dhabuun seenaa gaarii kilaba qabudha. Everton gama isaatiin taphoota 5 darbe keessaa 4 injifachuun haamilee gaarii irratti argama. Tapha kanaan erga muddee 2008 as yeroo jalqabaatiif dirreen alatti taphoota 3 osoo goolii hin keessummeessin injifachuudhaaf morkata. Enzo Marescaan adabbii tapha 3 adabamaniin adabbii xumuraa isaaniitiin kilabicha hin hoogganani. Ta'us Cole Palmer miidhamarraa fayyaa jiraachuu ibsuudhaan taphachuu akka danda'u dubbatani. Wesley Fofanaan tapha Atalanta mo'ataniin miidhama ijaa isa mudate irraa guutumatti fayyuun ni taphata jedhame. Liam Delap akka hin taphanne leenjisichi himaniiru. Kilabiin isaanii ga'umsa itti fufiinsa qabu dhabuu kan himan Marescaan kana furuu qabna jedhani. Taphootas dhiyootiin mo'atamuun keenya hanqina qabnuun goolii keessummeessine jechuudhaan kanarrattis fooyya'insa akka isaan barbaachisu dubbatani. Xumura bara dorgommiitti iddoo nuuf maluun ni xumurra jedhan. Anfield Road'tti Liverpool tapha Brighton simatuun dhimmi Mohamed Salah xiyyeeffannoon eegama. Diriirsa taphoota liigichaa 5 darbe keessaa tokko qofa mo'ate 2 injifatamee 2 qixaan baheera. Tapha kanaan leenjisichi Mohamed Salah waliin hariiroo qaban fooyyessuun ni taphachiismoo kan jedhuu fi Salaan waancaa Afrikaatiif imaluun dura Liverpooliif tapha xumuraa taphataa laata kan jedhus ni eegama. Federico Chiesaan dhukkubbiidhaan Inter Milaan waliin taphachuu baatus amma gara taphaatti ni deebi'a jedhame. Cody Gakpo fi Wataru Windoon miidhamaan hin taphatani. Alexander Isaaqiif qorannoon taasifamaaf jedhame. Isteediyeemii Emirates Arsenal ligichaan injifatamuu torbee darbe Aston Villaan isa mudate irraa gara injifannootti deebi'ee dursummaa isaa cimsachuudhaaf morkiin Wolves waliin taasisus ni eegama. Mikel Arteetaan injifatamuun booda gara kallattii sirriitti deebi'uu qabna jechuudhaan Champions League'dhaan san raawwanneerra. Amma Premier League'n tapha Wolves waliin morkannuun ga'umsa keenyatti deebi'uu qabna jedhan. Champions League'n booda miidhamni haarawaa akka isaan hin mudanne kan himan leenjisichi William Salibaan miidhamarraa bayyanachaa jiraachuu ibsuudhaan shaakalliin booda taphachuu fi dhiisuusaa akka murteessan himani. Julian Timber, Declan Rice fi Leandro Trossard taphachuu isaanii ifa hin goone. Har'uma Burnley Fulham waliin taphata. Boru Manchester City'n gara Selhurst Park malee Crystal Palace waliin morkiin taasisus tapha eegamuudha. Nottingham Forest Spurs waliin yoo taphatu waggoota 9 booda darbii kaaba baha Englandin Stadium of Light'tti Sunderlandis Newcastle United taphni simatus tapha xiyyeeffannoo argateedha. West Ham Aston Villa yoo simatu Brentford Leeds United waliin taphata. Wiixata Old Trafford'tti Manchester United Bournemouth tapha keessummeessuun tapha liigichaa afuraffaa walitti aansuudhaan mo'amuu dhabuudhaaf morkata. Leenjisaan Manchester United Ruben Amorim dirree isaaniitti injifachuu akka barbaadan dubbatani. Mbomo Mazraoui fi Dialloon waancaa Afrikaatiif imaluun dura ni taphatuuf eeggamu. Maguire fi Delight miidhamaan akka hin taphanne kan himame yoo ta'u Seskoon shakkii keessa jira. Amad Diallo and Mbomo! La Liga Spain tapha kaleessa Real Sociedad Gironaan mo'atameen eegale. Torbee 17ffaa La Liga Spainin Gironaan dirree fiinaalaa imaluudhaan goolii 2-1 Real Sociedad mo'achuudhaan sadarkaa isaa fooyyeffate. Har'a dursaan liigichaa Barcelonaan Nou Campito Osasuna waliin morkata.
erga kaampnuutti deebi'ee booda taphoota 4 darbee hunda kan injifate gareen Hansi Flick Barcelonaan garaagarummaa Real Madrid waliin qabu gara qabxii 7tti bal'isuudhaaf Osasuna waliin kan morkatu ta'a. Atletico Madrid Valencia Mallorca Elche Hetafen Espanyol waliin har'uma taphatu. Boru Real Madrid gara Victoria Gasteiz imaluudhaan Deportivo Alaves waliin morkata. Tapha kanaan booda dhiibbaa keessa kan jiru leenjisaa Real Madrid Xavi Alonso hojii irraa kaafama jedhamee eegama. Real Madrid torbanootaas dhihoo qabxiin dhabaa jiru leenjisaa kilabichaa Xavi Alonsoof yaaddoo guddaa ta'e. Pirezidaantiin Real Madrid Florentino Perez leenjisichi jijjiirama fiduuf karoorfate saffisaan akka beeksisu gaafataniiru. Abdurrahman Amin. Hello and welcome to the Bernabeu, where after 36 days and 6 consecutive games on the road, Shaampiyooniin Awurooppaa yeroo 15 Real Madrid as dhiyeenya kana qabxii barbaadu galmeessuu dadhabuun rakkachaa jira. Kilabichi morkataa isaa yeroo maraa Baarseloonaa irraa qabxii 4 duubatti hafee sadarkaa lammaffaa irratti yoo argamu, Champions League'n taphoota 6 keessaa 2 mo'amuun Xavi Alonso dhiibbaa keessa galcheera. Pirezidaantiin Real Madrid Florentino Perez hangam nama obsa hin qabne ta'anillee Xavi Alonso tapha tokko obsa fi torbee 17ffaa liigichaatti taphni Alaves waliin taphatan turmaata isaa murteessuun mala jedhame. Perez kilabichi qabxii barbaade yoo hin arganne ga'eessa ganna 44 Alonso hojiirraa kaasuus murteessaniiru. Carlo Ancelotti bakka bu'uun leenjisaa ta'ee gara qe'ee warra Los Blancos kan deebi'ee taphatan duraanii kilabichaa Alonsoon tooftaa leenjisummaa ammayyaa'aan kilabicha morkataa cimaa taasisaaf eeggamaa turus akka yaadame ta'uu hin dandeenye. Gareen injifataa Real Madrid duubatti deebi'ee taphattoonnis rakkoo naamusaa agarsiisaa jiru. Qindoominni taphattootaas wal simachuu diduun taphattoonni abdii kilabichaa ta'an hedduun isaanii Xavi Alonso waliin baay'ee gammadoo miti. Madrid El Clasicoon Barcelonaa goolii 2-1 injifachuun garaagarummaa qabxii 5tiin liigichas dursaa ture. Amma taphoota 8 as dhiyeenya taphate keessaa 2 qofa injifachuun isaa waliigaltee dhabuu miseensota garichaatiif ragaadha jedha xiinxalli Atletik. Kilabichi La Ligaan ammoo taphoota 5 keessaa 1 qofa injifachuun qabxii argachuu qabu 15 keessaa 6 qofa argate. Kun ammoo haalota Santiago Bernabéu jiran tasgabbii dhorkeera. Rafa Benitez bara 2015 ganna leenjisaa Real Madrid ta'uun qacaramanii. Ta'us ji'a amajjii ammoo sababa kilabichi qabxii 4 qofaan Barcelonaan caalamee sadarkaa 3ffaa irra tureef ari'amanii. Hireen Xavi Alonso san ta'innaaf sodaatamaa fi Perez yeroos murtee ariifataa fudhatanii Zinedine Zidane bakka buusuun Real Madrid waggoota 3f walitti aansuun shaampiyoonii Awurooppaa ta'e. Julian Lopetegui bara 2018-19 taphoota 14 qofa kilabicha dursuun sababa Barcelonaan goolii 5-1 Champions League'n ammoo Ajaxiin goolii 4-1 mo'amaniif turtii muraasa booda ari'amuun isaanii kilabichi faayidaa isaaf jecha leenjisaa kamiifuu akka garaa hin laafne agarsiisa. Ta'us Perez yeroo as dhiyoo obsa horachaa jiraachuu isaanii Atletik katabeera. Bara 2022 Carlo Ancelottiin Champions League'n Sheriff Tiraspolii fi La Ligaanis taphoota hedduu mo'amanii hin ari'amne. As dhiyeenya kilaboonni ciccimoon akka Manchester City, Bayern Munich, Arsenal, Liverpool fi PSG'n garee isaanii yeroo dheeraaf obsanii ijaaruun milkaa'aa akka jiran hubachaa jiru jedhame. Bara 2022 Carlitoon kilaboota akka PSG, Chelsea, Manchester City fi Liverpool injifachuun shaampiyoonii Awurooppaa ta'anii. Perez akkuma Carlitoof obsanii boodarra milkaa'an Alonsoofis yeroo muraasa ni kennuuf eeggamu. Garichi amma taphattoota ciccimoo addunyaa kennaa addaa qabanii fi dargaggootaan kan ijaaramedha. Kanaaf Florentino Perez piroojeektii yeroo dheeraatiif yookaan karoora tooftaa bal'aa ta'eef yeroo dheeraa obsuun hin yaadamu jedhame. Numaayyuu sababa miidhamaa taphattoota bara darbee Ancelottiin ittiin rakkachaa turanii ammas Alonso jalattis irra deebi'aa jiru. Kanaafis akka hin obsinetu haasa'ama. Perez Alonso fi miseensonni leenjistootaa jijjiirama fiduuf yaadan hatattamaan itti himanii akka amansiisan barbaadu. Madrid waancaa Champions League 15 injifate keessaa 7 Perez jalatti ture. Waancaa La Ligaas 7 injifachuun Perez waliin seenaa gaarii qaba. Pirezidaantichi nama hojii isaanii irratti qoosaa hin beekne ta'uun isaanii kilabichi kilaboota biroo caalaa sadarkaa kanaan akka milkaa'uuf gargaaranii ammas kilabicha baraaruuf jecha obsuu hin barbaanne. Akka kanaan itti fufuu baatus ammatti olaantummaa Real Madrid kana dura qabu suni shakkii keessa galeera. Ta'us tapha Champions League Manchester City'n mo'aman irratti kutannoon taphattootaa olaanaa ta'uu Alonsoon dubbatee ture. Taphattoonni akka Rodrigo, Jude Bellingham fi Thibaut Courtois cimsanii leenjisaa isaanii gargaaruuf waadaa galaniiru. Tokkummaan isaanii kun itti fufa
fufamoo diraamaa biraatu ta'an guyyootaan booda deebii argata. Real Madrid injifannoo qofa bari ammoo kufaa ka'aa leenjisaa tokko waliin itti fufuun isaa waan hin yaadamnedha. daawwannaan Lionel Messi Indiyaa keessatti jeequmsa uume. Badhaafamaan Baalaandoor yeroo 8 fi shaampiyooniin addunyaa Lionel Messiin Indiyaa keessatti daawwannaa guyyaa 3 yoo taasisuu har'a siidaa meetira 21 isaaf ijaaramee yookiin hojjetamee eebbisiisa jedhamee gama. Ta'us daawwannaan Lionel Messi har'a jeequmsaan eegalame. Istaadiyeemitti jaallattoonni fi hordoftoonni isaa isa ilaaluuf deemanis fageenya irraa isa arguu dadhabnaan teessoo caccabaa fi meeshaalee garaagaraa dirree keessatti darbachuun jeequmsa uumuu gabaafame. Namoonni istaadiyeemitti argaman maallaqa hedduu kaffallee Lionel Messi ilaaluuf dhufnee kun saamicha jechuun komii qaban ibsaniiru. Lionel Messiif kolkootaa keessatti siidaan meetira 21 yoo ijaaramuuf harka isaa mirgaa irratti waancaa addunyaa qabatee jira. Sababa dhimma nageenyaatii fi yaadamuun siidaa isaaf ijaaramee virtual karaa viidiyootiin eebbisiisa jedhamee gama. Premier League dubartoota Itoophiyaattiin Shaggar injifachuun sadarkaa isaa fooyyeffate. Tapha jalqabaa torbee 12ffaa Premier League dubartoota Itoophiyaattiin Shaggar goolii 2-0 Buna Yirgaa Caffee injifate. Ayinaalam Alamaayyoo fi Sannaayit Uraagoo goolii injifannoo Shaggar boqonnaa deebii taphattoota galchanii. Shaggar qabxii isaa 24 gaachuudhaan sadarkaa 4ffaa Machaal fudhate. Kilabichi tapha qixxeessituu tokko Baankii Daldala Itoophiyaa waliin isaafa. Har'a Booleen Hawaasaa waliin goolii malee qixa bahe. Waaree booda Finfinneen Machaal waliin yoo morkatu boru tapha cimaa torbee kanaan sadarkaa tokkoffaarra kan jiru Itiyoo Elektiriik shaampiyoonii waggoota 5 darbanii fi sadarkaa lammaffaarra kan jiru Baankii Daldala Itoophiyaa waliin taphata. Dirree Dawaanis Adaamaa waliin boruma morkata. Waancaa Itoophiyaa marsaa sadaffaatiin Nageellee Arsiin marsaa taanuuf darbe. Ganama kana kutaa magaalaa Qaaqiqaallitti waliin kan taphate Nageellee Arsiin goolii 4-0 injifachuun marsaa taanuuf darbuu mirkaneeffate. Goolii injifannoo kilabichaa taphataa sararraa kilabichaa Rooboos Laaloo goolii 2 yoo galchuu Alaayintaa Maarqosii fi Habiib Kamaal gooliiwwan hafan Nageellee Arsiif galchaniiru. Haruma istaadiyeemii Yuunivarsiitii Hawaasaatti sa'aatii 7tti Baardaar Booddiitti sa'aatii 9 fi walakkaatti ammoo Maddeen Bushooftuu waliin morkatu. Istaadiyeemii Finfinneetti ammoo sa'aatii 9 fi daqiiqaa 30 irraa eegaluudhaan Machaal Dirree Dawaa waliin kan morkatan ta'a. Borosittuu fuudhaan Bunni Sidaamaa Arbaa Miinci Yuunivarsiitii Walwaaloo Addigiraat Neb wiixata Maqala Sabaandartaan Buna Itoophiyaa waliin taphachuudhaan kilaboonni marsaa taanuuf darban adda ba'uudhaan kan beekaman ta'a.